بسم الله الرحمن الرحيم القبا يقل لما ربي قاري تهتين هي وبليان كينيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن بقربي مياراتي رسنجة أريكنوتي شوالات ومرتي رفدي ربيتين الحمد لله رب العالمين وبليان كينيا ما شاء الله ربين كراه هندان ثوابا وفكنا كراه الدوداني ثواب أجري من دان وخنا أكل من ماتي متي qabeenya keenya irratti kan nuti ofii gad dhaabbanne kan nuti ofii biqilaa dhaabbanne irratti biqilaa gad dhaabbannee fi waan facaafanne irratti rabbiin ajrii yookaan miindaa nuuf kenna jechuudha. Wanni beekuu qabnu ilmi namaa gisee waa gad dhaabe wayita waa facaase of qofaafi miti kan inni fayyadu shimbirroon achirraallee ni fayyadamti. Ammallee duuba ollaanilleen bitachuu ta'uu kennuufii ta'uu isinirraa fayyadama jechuudha. Obboleeyyan keenya namni waa gad dhaabe tokko inumaatu namni waa dhaabe ajrii ni qaba, sawaaba ni qaba. Haaya qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam dhaggeeffadha argan rabbi akkana jedha maa min muslimin yagrisu garsan namicha muslimaarraa hin taane muslima takkarraa hin taane yagrisu garsan biqilaa takka kan dhaabu waan dhaabamu takka ataakiltii takka jechuudha. Yagrisu kan dhaabu garsan jennaan biqilaa takka illaa kaana maa ukila minhu ta'u malee wanni sarraa nyaadhame lahu sadaqa isaaf sadaqaa taha jechuu duuba fedhiidhaanis dirqiidhaanis sadaqaa isaaf taha jechuudha. Wamaa suriqa minhu lahu sadaqa wanni irraa hatamellee isaaf sadaqaadha. Obboleeyyan keenya wanni hattuun irraa hattellee isaaf sadaqaa taha jechuudha. Amma hattuun hanni haraama, hanni hin jiru, hanna rabbiin hin dhiisu haa ta'u malee immoo haatu malee isaaf sadaqaa taha. Namicha saateef immoo qixaaxa. Amma rabbiin hattuu harka muraa jira. Harka muraa assaariqu wassaariqatu faqxa'uu aydiyahum. Hattuu namicha dhiiraa hatuu fi isii dubartii hattuu harka irraa muraahii jechuu jira akka shari'aa islaamaatti. Amma yeroo kana biitisee jedhanii osoo kaanii harka murree waan hun dhiisanii mana hidhaatti nu oofanii qabeenya kan keessiraan akkamitti hin kafalle jedhanii har'a shari'aan rabbii ifarra oolaan jiru jechuu duuba. Kanaaf akka kitaabni quraanni rabbii jedhutti hattuu silaa harka muruu ture. Har'a zamanni jijjiiramee jira. Zabana kitaabatti hojjetan rabbi nuuf haa fiduu isniin jecha kunooti wanni hattuun irraa hatte sadaqa ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaam walaa yarza'uhu ammallee in hirrisu hattuunis in hirrisu bineensillee irraa in hirrisu ahadun wanni takkallee wanni waan namni dhaabe sanarraa wani tokko in hirrisu waan inni facaafate irraa in hirrisu illaa kaana lahu sadaqa namicha saniif sadaqaa ta'a jeebar. Waa gad dhaabuun waan qishinaa takkaa miti, waan xiqqaa takkaa miti. Namichi tokko waan firii ta'u tokko gad dhaabe jechuun rabbiin biratti wanni san guddaadha, sawaaballee qabaa jechuudha. Rawaahu Muslim. Hadiisa kana Muslimiin keessa kitaaba Muslim keessa dhattanii laallachuu hin dandeessanii. Ammas oduu biraatiin immoo ni jira Muslimii fi falaa yagrisul muslimu garsan ammallee hin dhaabu muslimni biqilaa takka hin dhaabu faya'kula minhu insaanun duuba kan nyaatu ilmi namaadhaa irraa nyaata. Walaa daabbatun jennaan beeyladaan illee ni nyaatti. Wanni afaan hin beekne hayawaanni jechuudha. Walaa xayiru wanni goflaadhaan bararu takkaa'u wanni qoochoodhaan barrisullee ni jiran illaa kana lahu sadaqa namichi sanaaf sadaqaa taha. Ilaa yoomil qiyaamati hanga guyyaa qiyaamaatti sadaqaa isaaf ta'a. Inni haa jibbuu malee inni itti kennuu haa dhiisuu malee wanni irraa saaman isaaf sadaqaadha. Garuu immoo yoo hatame immoo guyyaa boruu ni kafalaa. Namni waan dhosse baatee dhufa. Inni gaala dhossellee guyyaa qiyaamaa gaala baatee dirree qiyaamaatti dhufa. Obboleeyyan keenya salaamaa rabbi nu haa baasu. Wofii riwaayatiin lahu ammas oduu biraatiin ni jira muslimiif ka ta'e. لا يغرس مسلم غرسا مسلم بقلا تك هندابو ولا يزرع دابو متين ما انفتاس بقولو في تعفي مسنغا كمدي وانا كراكا نيتشو انفتاسو فيأكل منه دوبا كان الرانيات وإنسان المنا مادا كان ينات ولا دابة جنان
beeyladaan jechuudha wanni kottee afuranii yaa'u jechuudha duuba walaa shay'u wanni takkallee shay'uun jedhe bar wanni takka raammoo fi allaattiidhaa fi wanni biraallee illaa kaanat lahu sadaqa namicha sanaaf sadaqaa taha arra obboleeyyan keenya waan takka waan nama fayyadu gadhaabuudha qabna gadhaabuudha qabna sadaqaa sawaaba hedduudha qaba jechuudha bineensillee allaattiin samiirra barartu simbirroolleen raammoolleen akkasitti duuba sawaabatti nuu galma'a bar mixiilleen wanni nyaattu sawaabatti nuu barreeffama waan ta'eef obboleeyyan keenya maasha Allah rabbiin nuuf haa laaffisuu isiniin jecha warreen chaanala kanaaf haaraya taatan sabskraayib nuuf godha viidiyoo kana ammoo laayik koomentii fi sheer godhaatii obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa isiniin jenna assalaamu alaikum bismillaahi irrahmaani irrahiim